Ashamaa harka fuunerraa har'a waa'ee biizinesii irratti yaada kennuu dhufnee jirra. Batalee namoota biizinesii hojjechuu barbaadanii fi namoota immoo biizinesii hin danda'u jettanii mana teessaniif ta'a argaan kun. Keessattuu haati manootu tajaajilaa. Abbaan manaan keessan immoo hojjetaa ta'e haati manootu keessan hojjetaa ta'an immoo abbaan manaan immoo kan hojii hin qabne haadha manaa keessan akka isaan akka teessanii jettanii isaan kanaaf ta'a argaan kun. Mitire egaa yeroo baay'ee uummanni keenya waan nuyi of amansiifnee jiru tokko jira. Hojii hojjechuu nuyi akka hin dandeenyetti. Biizinesiin kennaa keenya akka hin taanetti. Biizinesii hojjechuun buraagota bichaadhaaf akka kennametti. Mana shaayii banuun, mana uffataa banuun, hojii adda addaa hojjechuun isaan bichaaf akka kennametti kenna. Isaan haa hojjetan garuu isaan bichaadhaaf kan kenname hin jiru. Seerri akkasiidha hin jiru. Amma immoo harka tokkoon bichaan hojjetame manni tokko gaggeeffamuu mitiiti. Namni tokko harka tokkoon hojjetee namni tokko iyyuu waan tokko lama sadii waan tokko qofatu hin waan afur shan hojjechuu qabu. Yeroo ammaa jechuudha. Siistamiin ittiin hojjetamu keessatti galla. An akka kootti ati eessaa akka hojjeta namni tokko kaapitaalli isaa hojii hojjechuudhaa fi eessaa akka hojjeta yaadda. Namni tokko hojii hojjechuudhaaf birrii 500 irraa kaasee hojii hojjechuu hin danda'an jedha. Hojiin kamiyyuu moo Hojiin kamiyyuu hojiidhuma. Birrii 500 maal hojjetu jettanii yoo na gaafattanii caammaa xaraguun hin danda'amu. Kophee qulqulleessuu. Caammaa xaraguun hin danda'ama. Kaalsii waan xixiqqoo bitanii gurguruun hin danda'ama. Waan akka qibaatii waan akka namoota magaalaa keessa dhufnee fi naannoo keessa deemnee karaa qulqulluu karaa sirriidhaan waan qulqulluu sadarkaa isaa eeggate manatti yoo geessinee fi nurraa bitachuudha. Nurraa bitatu gammachuudhaan malee gammachuudhaan nu keessummeessu. Ani immoo eessaan kaagaa ati gajjallaadhaa kaasa. Hojii kam hojjechuun hin danda'ama. Kaapitaala kamirraa ka'uun hin danda'amaa jetteetti. Gabaa keessa nagaduu haa ta'uu, hollaa keetti nagaduu haa ta'uu, mana ta'anii illee waamu hojjechuu haa ta'uu hin danda'amaa jetteetti. Ani immoo xinnoo ishee waliin butaa batalee dammoo birrii 100,000 hamma birrii 100,000tti namoonni argachuu dandeessanii 100,000 fi miliyoona 1 gidduutti yaadaa kennuu dhufee jira jechuudha. Egaa fakkeenyaaf namni tokko har'a kophee qulqulleessannaa ta'e dandeettiin isaa bakka kophee qulqulleessuudha jechuu miti. Maaltu isa daangessee jira? Kaapitaalatu isa daangessee jira? Huneetaa isa daangessee jira malee namichi sanaa ol gahaadha. Obboleettiin tokko buna danfistee namaaf dhiyeessite naa taate dandeettiin ishee bunuma danfisuu bichaadha jechuu miti. Miti haala qabee jira jechuudha. Fakkeenyaaf anaaf da'oon mana kitaabaa iddoo lamatti qabna. Finfinneedhaaf Adaamaadhaa qabna. Dandeettii keenya sadhumaa akkana jechuu miti. Lakkee haalan nu qabee jira. Nuyi liqeeffannaa kan biraa keessa sin gallee dhaabbata dandeerraa birrii liqeeffanne sin qabnu suma dhugaa waaqayyoon isinitti himaa jira. Namni dhuunfaatti ayizuun isin bukkeen jira. Dandeettii keessan kanatti dabaladhaa hojjedhaa nuun jedhee birrii tokko nu liqeessee beeku sin jiru. Jechuun waaqayyoomatu nu gargaara hojjetaa jirra jechuudha. Haa ta'u malee dandeettii amma qabnu kanaan dandeettii anaaf isheen unkaan kan koomiti kan ishee bichaan hojii kanarra caalu hojii ayinetii 5-7 hojjechuudhaan hin dandeessishe. Kana bichaa immoo tun taane sadarkaa mana maxxansaa banuutti mana maxxansaa sadarkaasaa eeggate mana maxxansaa sadarkaasaa eeggate bannee kaapitaala guddaadhaan bannee hojjechuudhaa fi namoota dandeenyuudha. Hojii 5-6-7 bannee iddoo adda addaatti bannee namoota hoogganuu dandeenyudha nuti. Amma garuu mana kitaabaa kana bichaa hojjenna yeroo jennu egaa dandeettii keenyatu kanuma tun ta'ini aqamii keenyatu kanuma. Aqamii nuyi ittiin kanuma kaapitaala nuyi qabnu irratti ala birrii akkasiidha yeroo manaaf sinii kennedha. Namni nuyi jedhutu jiraate nuyi ganama dhannee hojii biraa daballeerra jechuudha. Qophaa'uudha karaara nuu bu'ee jira yaadu. Egaa namni tokko birrii 100,000 hojii jalqabe jechuun dandeettiin isaa birrii 100,000 miti jechuu barbaanne. Fakkeenyaaf hojii nama sa'aatii kanatu hojjetanii nama awwaaxaati jettu maalodha naannaan jettanii ni jalqaba uffata ijoolleeti. Maaliif? Uffata ijoollee yeroo hundumaa ijoolleen hin dhalatu yeroo hundumaa ijoolleen hin guddatu. Guddatu. Yeroo hundumaa wayyaan hin bitamaa yeroo hundumaa caammaan hin bitamaa wanti ijoollee barbaachisu yeroo hundumaa waan bitamuuf. Kophee har'a kaataa jiru mucaan waggaarraa hin kaawwatu. hin kaawwatu. Hamma waggaa meeqaafaatti ijoollee jechuudha ijoolleen uffata ijoollee barbaachisa jechuudha. Amma waggaa 20maatti. Hamma waggaa 20maatti. Waggaa 20 Ijoolleedha kan jedhaman. Callisanii ma guddatu ijoolleen. Gataama deemu isaan. Ani ijoolleedha warri jedhiina warri waggaa 20 jirtu. Kanaafiyyuu hojiin amma yeroo ammaadhaa isii hawwaa ta'u kan naannoo jirtuuf. Fakkeenyaaf naannoo Boolee jirtan naa taate. Fakkeenyaaf naannoo Meeksikoo jiraattan naa taate. Fakkeenyaaf naannoo Finfinnee kana keessa jiraattan naa taate. Buraayyuu jiraattan naa taate. Magaalota Shaggar kee jiraattan naa taate.
Shaggar kee ammoo baatee godinaalee Oromiyaa keessa magaalota gurguddoo jiran jiraattanaa taate. Achi kee ammoo baadiyyaa isaa jiraattanaa taate akkamitti jiraata jechuudha akka naannoo sanaatti dhiyeessita. Uffati ijoollee baay'ee si hawwaata. Ishii tokko. Lammaffaan wayyaa shamarranii. Wayyaa shamarranii. Shamarran onnoo yeroo hundumaa dhimma rifeensa isaaniitti, dhimma bareedina isaaniitti takkatti guyyaa sun barbaadan. Baay'ee irratti hojjetu. Innis akka naannoo kee bakka sadarkaa keetti yeroo hundumaa hojjetu uffata keessaa isaan fayyadaman dabalatee waan isaan dibalatan dabalatee kophee isaanii dabalatee uffata dhiiraarra uffata shamarranii nagadi si hawwaata baay'ee. Baay'ee si hawwaata. Dhiirri uffatan bitachuu bichaa miti. Dhiironni yeroo baay'ee kophee tokko naa bitatan amma isa butuchanii lubbuu keessa baasee dafanii geeddaratan. Jiinsi ofii korraa kaasee waan hin beekuuf jechuudha. Namni badaa uffatan geeddaradhu. Asii garuu sumas hin beektaniif. Egaa kan akkasitti keessa naa beekaa. Inni sadaffaan manni nyaataa baay'ee hawwaachee. Maaliif nyaati? Yeroo hundumaa nyaatama. Ganama nyaatama. Sa'aatii 5 irratti nyaatama. Liqeeffatee nyaata malee namni utuu nyaatini mana nyaataa banisii hawwaata. Innis akka naannoo keetiitti. Garuu waan tokko sitti himu. Naannoo gurguddaa namoonni cicciman jiran naa ta'e hin sodaatin. Daffari. Uffata ijoollee xinnaa ta'e, uffata nama guddaa xinnaa ta'e waan sadarkaa isaa eeggatu, waan kwaalitii isaa uffata babbareedaa dhiyeessuu yaadi. Warra Ameerikaadhaa uffata fidan, warra Dubaay irraa uffata fidan, Chaayinaaf Turkii irraa warra fidanii qunnamiitii isaanii wajjin hin qaban. Mana moobaayilii caala mana nyaataa bane. Narfaffaanii isa kana immoo dhaabbata wayii tokkotu na gorsee meeshaalee ijaarsaadha. 100,000 miliyoona gidduu asaa jirra ishee. Meeshaalee ijaarsaadhaa sadarkaatti jirtuun hojjechuudhaaf hin dandeessa. Ijaarsoo yeroo hundumaa jira ijaarsi. Barri kun bara dhumaatu waanta ta'eef namni ijaarsatti gattaa'ee jira. Yeroo hundumaadhaa isaan kana hojjechuu danda'uu qabda jechuudha. Egaa haa ta'u immoo maleessaati manni shaayiidhaa manni nyaataa gaafa jennu tokkichumaan hoolaa qalanii sangaa galanii dhiyeessuu irra jalqabaa? No. Qursiirraa jalqaba. Ciree, shiroo, daabboo faannan, saambusaa faannan, saandwichii isaan kanarraati jalqabaa. Kanaaf amma gabaabumatti maanuun jechuu barbaadaa jirru obboleettiin mana barumsaa fixxee taa'aa jirtu. Obboleessi mana barumsaa fixxee taa'aa jirtu. Obboleessi teessee maatii ijji wal caqacaqaa jirtu. Obboleettiin teessee maatii ijji wal caqacaqaa jirtu dafee hojiitti seenu. Lammaffaa uummanni keenya maal amansiisee jira beektaa? Birrii argachuudhaaf biyyaa baduu bichaa ta'uu waacheedhaa jedha jira. Biyyaa baduu jechuun biyya biraa deemu, biyya arabaa deemu, biyya hambaa deemu xuruudha. Dhugaadha dhuguma horii argattu achi sana deemtan. Yoo waaqayyochiin keenya ta'e eebba kee, eebbi waaqayyoo iddoo hundumaatti dhufa. Yoo waaqayyochiin keenya ta'e eebba kee, don't kill your time. Yeroo kana ajjeesin. Kanaafuu Ameerikaa akka tidhattu yaada waaqayyoo tannaa ta'e isuma hojjechaa jirtu isuma hojjettu irraa si fuudheetutti si ergan Ameerikaatti. Elsaayituma inni hojii hojjechaa jiru gooftaan gara barbaadutti dhufee waamamni lafa hojjettu jiraadha jechuun alfiis waamama waaqayyo. Dubaayee deemuun fedha waaqayyoo tannaa ta'e ammaaf sadarkaa jiru jechuudha. So mee isti da'uuni walumaa galatti garuu hojjechuu keessaa jijjiiramaa jiruu fi waan jiru walitti qabiitii fayyadamu. Hojjechuu keessa jijjiiramni jiru ni jalqabaa namni tokko hojii hojjechuudhaaf mul'ata yoo qabaate hojii kamiyyuu hojjeta. Mul'ata qabaachuudha. Mul'ata dursa. Horiin dursa. Birrii duraa mul'ata dursa. Mul'ata qabaattanii jennaan waan akkuma jalqaba jennee waan xiqqoo irraa kaatanii hojiin hojjetamuun hin danda'ama. Kanaaf hojii hojjechuudhaaf mul'ata qabaattaan jedhaa. Garuu namni tokko maal jedha beektaa? Maaloo gibira bara kana, maaloo vaatiisaa, maaloo kiraayi manaasaa jedhee ganaa akka kassaree of rukuta. Garuu waan hojjenne irraa fudhatu. Thank you. Waan hojjenne irraa namni tokko waan birrii 100 hojjeteera yoo ta'e waanuma 100 sanarraa paarsentii ta'e fudhata malee otoo hin hojjetiin paarsentiin nurraa fudhatama. Waan tokko yoo hin jiru waan hojjennu irraa. Darbii immoo waan itti fudhataa sitti murteessa. Hin danda'u jettee naani guyyaa sana of ajjeeftee duuteetti. Kanaatiif viidiyoo kana dabsaa sheerii godhaa namni tokko yoo harka keessan marattaniin taa'inaa. Harka 100 keessa maannoo sa'aatii meeqa jenna biyya kanatti sa'aatii 12 sa'aatii 10 hojjenna ganama sa'aatii 2 galla hojii wanta taaneef sa'aatii 10 hojjenna miti sa'aatii 10 keessaatii daqiiqaa 10 tun gubini yeroo jiru hundumaa irratti hojjedha. Viidiyoon kun baay'ee si fayyada sheerii godhaa wal biraan ga'a. Galatooma. Baay'ee fayyaa ta'a.